Welcome. Assalamualaikum. Akkam naa jirtan hordoftoota kiyya kabajamoo. Deebine gaamas deebine. Maangudditti tanallee Rabbii itti nu kaase. Isii dhagaa waan hunda lallaayitii. Dubbirraan adabattuu dubbii upside down gooti. Wal keessa lallaayitii. Osoo itti yaadne osoo sammuu keessatti edit gootee hin dubbanne akkanuma waan agartee gallakkisti. Mee ammas viidiyoo kan dhageeffadhaa maal jennaani? Yakka isiin Al-Shabaabtu jira jettee Baal irratti Oromiyaa guutuu irratti labsite. Mootummaan already itti fayyadamuu jalqabee maqaa Al-Shabaabin uummata keenya ka Harargee waan isaan godhaa jiran kalee fideen gadda waan mootummaan Al-Shabaabtu gara daangaa Somaaliitiin seene jechuudhaan Harargee Ancaar keessatti maqaa Al-Shabaabiif waraana bilisummaa Oromootiin uummata keenya godhaa jiran Itiyoo Forum gabaasee jira jechuudha. Wal duraa duuban isin dhageessisa. Torbaan takka dura akkasichaa turte dhageeffadhu. This is yaada isin gaafachaa jiru. It is something that it is concluded that they exist jechuudha. Garuu naan in fact akka waaqeffattuu tokkotti nama miidhamaa tokkotti jechuudha. Because in Vietnam, miidhamiinsa gaalachuurraa miidhama waaqeffataan Islaamni saniidha, Kiristaanni saniidha, mootummaan saniidha. So kanaafiyyuu gara tokkotu erganee natti mul'ata jechuudha. It concerns me now. Magaa yaadachiisumaa fi Itiyoo Forum gabaasa isaa guutuu ብልጽግና ከአንድም ጎረቤት ጋር ጥይት ተታኩሽ አላውቅም የሚለውን በኩራት በሚያቀርብባቸው ባለፉት ዓመታት የኢትዮጵያ ሉዓላዊነትን ከጣሱ በርካታ ጎረቤት ሀገራት ባሻገር አልሻባብም አንዱ እንደነበር የሚታወስ ነው። ከእንዲህ ያሉ አካላት ጋር ሁሉ ተታኩሽ አላውቅም የሚለውን በክብር የሚያነሳው ብልጽግና ከጥቂት ጊዜ ወዲህ ደግሞ ይህን አልሻባብን እየጠራም ክስ ማቅረቡ የተለመደ ይመስላል። ከሳምንታት በፊት የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ቄሶችን ጭምር በአዲስ አበባም የብልጽግናው ሰዎች አስረው ከአልሻባብ ጋር በመስራት የሚለው ክሳቸው ብዙዎችን ማስገረሙ አይዘነጋም። የሆነ ሆኖ አሁን ደግሞ የምስራቅ እዝ የኮር አዛዥ የሆኑት ብርጋዴር ጀነራል ፈይሳ አየለም በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ሐረርጌ ዞን አንጫር የኦሮሞ ነጻነት ጦር እንደመሰሰን ብለው ከዚህም ባሻገር ከሁለት ቀናት በፊት ድንበር የተሻገሩ የአልሻባብ ሰርጎ ገቦችን ያዝን ሲሉ ገልጸዋል። ሴና ጅምጅሞ ቶርባን ተከድሯ አልሻባብቱ ጅረ ጀቹዳኒ ሰኝ ዱጉጋ yakka namoomaa akka hawaasa keenya irratti raawwatamuuf labsitee turte jechuudha yaadattani. Afaan guuttattee labsitee eegasii boodallee uummata kanas dhiifaman gaafannee waan jiraati jechuudhaan tuffiidhaan inumaayyuu hawaasa Oromoo bifa akka waan komattuu fakkaattu loltee dhiqii keessa seentee deemte jechuudha. Arda yakkisiin uummata Baal irratti labsite. Uummata Harargee irratti hojiirra oolee jira jechuudha. Mootummaani Al-Shabaab irra Harargee Ancaar daangaadhaan seente jechuudhaan ibsa bal'aa baasee jira jechuudha. Kun ammoo Baalees gaa daangarra waan jirtuuf gara Baalee ol deemuun isaa dirqama jechuudha. Uummata Oromoo dammaqi. Uummata daangarra jiru dammaqi. Harargee dammaqi. Baalee dammaqi. Seenaa jimjimoo dheengadda yakka namoomaa maqaa Al-Shabaabin hawaasa Oromoo irratti labsitee uummata Baalee irratti labsitee mootummaan ardha laaftuma fudhatee itti fayyadamaa jira jechuudha. Katakkaa Al-Shabaabitu daangaan cabsee seene mootummaan jedhee ibsan baaseen ardha ibsa baasee Al-Shabaab daangaa Harargeetiin seentee Ancaaritti harkaan qaqqabne jechaa jira jechuudha Oromooti. Kana kan godhe kan karaa saaqeef kan carraan kun mootummaan akka afaan guuttatee Al-Shabaab jedhee uummata Oromoo ittiin fixuuf kan labse kan ragaa bahee raggaasisee Ameerikaa fi nu Ameerikaa waliin dalayna Ameerikaatu agartee qorannoo gaggeessee mirkaneessa jechuudhaan afaan guuttattee yakka namoomaa uummata Oromoo irratti, uummata keenya irratti, uummata Baal irratti raawwattee jechuudha. Already uummanni Harargee miidhamuu jalqabee jira. Rakkoon kun mootummaan kun maqaa Al-Shabaab yoo gara Baaleetti ol deeme hawaasa keenya kan miidhu ta'e akkuma dheengadda afaan guuttannee dubbanne yakka namoomaa kan irratti raawwate mootummaa osoo hin taane seenaa jimjimoo double agentii Ameerikaa fi mootummaadha dalaydu jechuudha. Seenaa jimjimoo mootummaadhaa fi mootummaa bilchiginnaatii fi mootummaa Ameerikaadha intelligensii taatee waan Abba Jaawarfaan waggaa 15 waggaa 20 dabraniif Al-Shabaab Itoophiyaa keessa hin jirtu jechuudhaan defend godhaa turte. Ameerikaadha gabaasa agartee Al-Shabaab akka Itoophiyaa keessa hin jirre yoo isaan kan Al-Shabaab ni jirti
jedhanii kan ragaa irratti ta'an ta'e uummanni keenya akka miidhamu waan beekaniif Abu Jawaar faan Jawaar Mohaammed faan waggaa 20 dabran kana mormaa qulqulleessaa hawaasa biyya teenya Al-Shabaab irraa akkasiin bilisa taate addunyaaf ifa godhaa turan jechuudha. Isiin irra gadi baatee double agentii basaastuu mootummaa Ameerikaa taatee mindaa waan nyaattuuf gara kaanii mootummaa bilchiginaa irraa mindeeffamtee ummata keenya daangarra jiraatu Harargee fi ummata keenya kan Baalee yakka namooma irratti labsite jechuudha. Kanaaf hawaasni keenya kan daangarra jiru Harargee fi hawaasni keenya kan Baalee maqaa Al-Shabaabin miidhan tokko yoo irra gahe itti gaafatamummaa seenaa jimjimoo akka gootan ummata keenya Harargeetii fi kan Baalee asumaan dhaamsa dabarsinaa. Hatattamaan waan kana yoo falatti hin goone yakka namoomaa kan ammaan tana maqaa Al-Shabaabin yoo uummanni Harargee Al-Shabaabin mootummaan ummata keenya kan Harargee kan miidhu yoo ta'e kan itti gaafatamu seenaa jimjimootii ummata Harargee quba qabaadha. Uummanni keenya ka Baaleetis balaan tun itti deemaa jirti. Yakka namoomaa akkasii maqaa Al-Shabaabin kaleessa dheengadda 7 dura labsite mootummaan lafarratti hojiirratti hiikee hojjechaa jira oolchaa jira waan ta'eef intaltana ammas jaarsoleen abbootiin amantaa namitti dhiyaata warri Minisoodaa jirtan waan kana akkasiin gadi baatee akkuma fiddat liqimsitu hatattamaan nurraa mala itti godhaa isiniin jenna. Dhimma lubbuuti waan garee agartee garee addunyaa irratti balaaleffatamtu uummata keenya irratti akka agartee yakka namoomaa mootummaan raawwatuuf akka waan biyya teenya keessatti ijaaramee jirutti labsite nurraa dhaabaan taltana akkuma fiddatti gadaadee biftu hatattamaa wanni isin tuffiidhaan agartee bira dabartuuf hin jirtu jechuudha. Sheer godhaatii uummata keenya Harargeetii fi Baalee biraan gaa isin jenna. Daangaa dabree jira jechuudha. Tuffiidhaan uummata kana dhiifama gaafachuu diddee inumaa xiiqii keessa seente Oromoon anaa waan goone maarree jettee dhimma dhuunfaa fi dubbattee yeroo hedduu dabarte jechuudha. Wanti kun serious dhimma lubbuuti. Mootummaan hojiirra oolchee jira. Intaltana yoo faamilii qabaatte maatii yoo qabaatte hatattamaan akkuma fiddatti dhuftee diddiga haqqisa isin haqqiste kana akkasiin arraabdu godha. Hatattamaan